walgahii addunyaan tuni guutuun dheengadda viidiyoo gartee wayii tokko dalageetiin ture kan Puutiin yeroo inni gartee karaa Ameerikaadhaa Alaaskaa godhuuf yeroo nana viidiyoo irraa dalagaa ture san toora nama durarratti nama 20,000tu xayyaara isaa qofa daawwachaa ture like social media kanarratti achi booda xayyaara isaan deemu kana sanummaasis xayyaara isaan deemuu fi xayyaara dhugaa ta'uu addan beekamne yeroo san tanaas adda baafadhaa. Puutiin pirezidaantiin biyya Raashiyaadhaa kuni hogguu gartee Ameerikaa dhufu guyyaa jimmataa dabre kana hogguu Ameerikaa Alaaskaa hogguu dhufu xayyaara sadiin dhufe xayyaara sadii ka deemaa tureen xayyaara sadeen san keessaa inni xayyaara kan keessa akka jiru namni tokkollee nu hin beeku warri gartee lafarra jiru isni galtee xayyaara sadii ka deemaa ture yeroo san kuni aadaa gartee warra dignitariin pirezidaantiin gartee addunyaadhaa akkana akka gartee Puutiin akka Tirampii kun hogguu deemu yeroo hunda xayyaara sadiin deeman xayyaara tokkoon hin deeman tana beekaa. Garuu immoo xayyaara gartee tokko kan deemaa jiru san dursoo nama 20,000tu ilaaluu ture 20,023 akkasii ilaaluu ture. Hogguun ani viidiyoo irraa dalaguu yeroo eegale sanitti toora nama 60,000 ta'e kan viidiyoo laalaa ture onlaayinii. Eegaan ani dalagee viidiyoo poostii godhee gartee sa'a 2 akkana sa'a 3 booda yoo xiqqaate nama 140 oliitu ilaaluu ture. Xayyaara qofa jechuudha. Xayyaara sanuu xayyaara dhugaadhaa odoon taane wanni ilaalaa turan immijirii saatalaayitiidhaa gartee kan hogguu gartee xayyaarri deemu akkanatti gartee fakkeenya xayyaaraa qabatee akkasitti karaa gartee deemu jala deemu jechuudha. Hogguu xayyaara hortuu ni agarta yeroo hedduu xayyaara ati keessa teessu TV irratti gartee hogguu laaltu GPS guutuu ta'e akkaataa xayyaarri kun itti deemu jiru gartee kasi agarsiisu jechuudha. San namni ilaalaa ture xayyaara mataa isaa odoon ta'in. Kuni mataan isaatiifuu seenaa guddoodha. Yeroo gartee Ameerikaa fi Raashiyaan akka malee wali gaarreeffatanii lola addunyaatu ka'ajaanii gartee wanni hedduun irraa dubbatamaa jirtu keessatti pirezidaantiin biyya Raashiyaadhaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa bikka takkatti gartee Alaaskaa waliin dhufanii akkasitti wajji dhaabbatanii haasoosan. Silaa gartee wanni irratti haasoo barbaade gabaabinatti walgii isaanii kanarratti gartee eenyutu harka injifannaadhaan eenyutu moo'ee takaa'u eenyutu gartee waan silaa godhuu barbaadu harkatee eenyutu waan kanarratti gartee waan silaa godhuu barbaadu san hin harkatinii gama lachuu biyyoota lameen irraa gartee wal cinaa dhaabetiin silaa isinii himuu barbaadee ture. Saniifin gartee footoo tan if duuba kaa'e. Wanni guddoon gartee takka tanaa galte nuti dhugumatti gartee bikka san hin geenye madura bikka gartee lola addunyaadhaa haasoo politika addunyaadhaa irraa haasoo akkasuma sanitti gartee saba bal'aa gartee nuti jennee maqaa keenya guddifannee ifin bikka san hin geenye dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti arrallee akkuma gartee saboonni adda addaa duraan gartee warri mootummaatis girrisaa je'eetti maqaa adda addaatti nu baasaa turan san. Girrisuma san keessa jirra. Arrallee hin jijjiiramne maqaan gartee girrisaa jedhamu san nurra. Amma waan arraan tana haasa'u gartee Juwaarii fi namtichi isaa wajjin gartee inumaatu gartee waan Juwaar irratti ajendaa lama kan gad deemaa ture amma torbaan dabre keessa irra hedduun keessan irraa illee dubbachaa jirtan quballee qabdan natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf
Jawaar bikka takkatti qeeqamaa ture. Bikka takkatti inni itti qeeqamaa ture maal? Torbaan dabree hogguu lidatuudha wajjin walgayii gartee YouTube tokko chaanala tokko gubbaratti haasawaa politikaa Itoophiyaa irratti hogguu godhu ani Abiyyirra lidatuutu irra naa dhiyaataa je'eeti dubbachaa ture. Akkas jeet dubbate. Haasoo san dhageetiin jiraan. Garuu karaa gartee Feesbuukiitti irratti jechi gartee Jawaar Abiyyirra lidatuutu naa dhiyaata je'ee dubbatu san gara gartee warra mootummaa Itoophiyaadhaa deeggaruun irra hedduun isaanii Oromoodha. Ijoollee gartee Oromoo tan politika mootummaa Itoophiyaadhaa deeggartuun. Jechi san akka malee gartee jecha isaan biratti fudhatama hin qabne ture. Akka malee gartee akkamitti ilma Oromoo biraa ilma Oromoo dhiisee alagaa gartee Jawaar filataa ilma Oromoo biraa jedhaniiti irra haasawaa turan. Jawaar arraan tana Abiyyi dhiisee akkamitti lidatuu filataa? Lidatuun Amaara, Abiyyi Oromoodha. Jawaar gartee Oromoo dhiiseeti irra Amaara filatee ajandaa jedhan san irratti gartee xiyyeeffataniiti haasawaa turan. Akka malee gartee ajandaa guddaa ture. Torbaan dabree keessa. Sanirraa namni irraa haasoo hin jiru asirratti gartee namni san quba qabu hin jiru. Hadha geellee namni gartee hadha geellee natti hin fakkaatu. Ajandaan tokko san ture. Ajandaan ammoo torbaan kana gartee guyyaa irraan tanaatiif haleedhaa akka malee owwaa jiru. Mootummaan Abiyyi ta'ammaan tanaatuni akka gartee hufuudhaaf qarree gubbaarra geesse qofa odoon taane akka inumaatu odoo isaan warri gartee oppositionidhaa gizin isaan hogguun jiru. Warri oppositionidhaa kuni Jawaar faa jechuu kiyya Jawaar faadhaa fi warri biraatis. Isaan kun odoo hin qophaa'in yoo mootummaan tun arraan tana kufte warri gartee mootummaa tana fuudhee fuuldura takkaamtu jechuudha. Takkaa immoo caretaker government warri jedhaniin. Warri gartee gurmuu adda addaatti irraa waliin bahee akkasitti dhaaba tokko ta'e silaa hogguu gartee mootummaan Abiyyi kufte isaan ammoo mootummaa tana fuudhaniiti akka gartee transitionii wayii takkaa warra mootummaa ceesisu jechuudha. Yeroodhaaf. Waan akkasii gartee godhuudhaaf oduu isaan kun hin qophaa'in mootummaan tun akka daddaftee gartee dura kufuudhaaf deemtu. Kanarraa haasawaa jiran. Amma isinii galtee yaadni qiyya. Ajandaa lama adda addaatiin isinii himaa jira. Ajandaa lamaan isinii himu jira. Dhugaan isinii himaa. Anima ajandaa kana gartee ajandaa lama adda addaa adeemaa jiru kana isii warri tiktaakerii jirtan quba qabdaniidha. Arraayin haasoo jira malee kanarraa marii goona jechuutu hin jiru. Tana quba qabaaddaa. Dhugaan isinii himu. Waan takka dhugaa isinii himu kun yaada kiyya ta'a. Yaada kiyya kadhuunfaadhaa ta'a. Isinii galtee akka gartee asiichi teessee laaltutti akka amma gartee laaltu kanatti mootummaan Itoophiyaa tun ni diigamtii gartee nama fakkeenyaaf akka yaada kiyya dhuunfaatti yoo namni kana gaafatu taate mootummaan Itoophiyaa ta'ammaan tanaa tun amata kana keessa diigamuu dhiisiiti. Amata shan booda akka diigamtu natti fakkaattu. Mootummaan ammaan tanaa mootummaan Abiyyi tun. Amata 2025 keessa jirraame 2025 ammarraa 2025 odoon dhumne gartee ni diigamtii yoo gartee namni naan jiraate
waan jiru gartee namni beekuun gaariidha. Dhugaa jirtu gartee namni beekuun gaariidha. Sometimes reality jirtu beeytee reality sanirratti fuuldura kee gartee akkamittiin fuuldura tarkaanfadhaa jettee marii godhuun hedduu barbaachisaadha. Okay? Kana adda baasanii gartee namni laaluu ture jira. Dhugaa dhiifnee waan sobaa, waan gartee nun fayyanne, waan nurraa fagoodhaa takka gartee waan nu diigu, waan akkasirraa haasoon san uummata Oromootiifis faayidaa hin qabu. Guddina keenyaafis faayidaa hin qabu. Akkasumas barnoota keenya gartee kan nuti fuuldura tarkaanfachuu barbaannu kanarraa illee faayidaa hin qabu. San gartee qacollotti hubannee akka gartee nu fayyadutti laaluu danda'utu nurra jira. Ajendaan gartee namni irra hedduun salphan laalu yeroo hundaa'u laal dhugaa isinii muudhaaf mallasaan ni beeytanii mallasaan kuni gaafa dura gartee aangoo irratti as ba'u akka malee tuffatamaa ture. Tana hin irraanfatinaa. Akka malee gartee tuffatamaa ture. Amata laman bulchu transitional government bara mallasaan yoo xiqqaate transitional government jechaa bara yoo xiqqaate amata 7 amata 8 bulchee jira Itoophiyaa. Mootummaa ce'umsaatiin amata 8 ol bulchee mallasaan mootummaa ce'umsaa tana gartee yoo beeytan hin beeku gaa isin cinaa irreedduun keessan warra gartee gaafsan politikaa keessa hin jirres ta'uu ni dandeessanii quba qabaachuun keessanis gartee wanti ta'uu hin dhabu. Dhugaadhaan isinii mallasaan amata 7-8 ol mootummaa transitional governmentidhaan Itoophiyaa bulchaa ture. Achi booda filannoo godhee filannoo gartee filannoo feekii filannoo Itoophiyaa keessa filannoo hin jirtu. Ammaas gartee filannoon biyyoottan addunyaa kana keessa ni jirti jettanii isin yaadinaa. Ameerikaa keessa filannoon hin jirtu. Dhugaa isin himuudhaaf. Mootummoonni addunyaadhaa kun hundinuu filannoodhaanii miti akka gaggeeffamu tana gartee quba akkasitti beekaa. Filannoon hin jirtu biyyuma addunyaa tana keessaa warri gartee bikka bu'u warra gartee duruun if dura beekamee jiru. Filannoon aadaa godhuudha gartee aadaa akkas. So saniifuu Itoophiyaa keessa gartee biyyoottan gurguddoo tana dhiisaadhaati. Jechuun biyyoottan gartee akka Afrikaadhaa tana dhiisaati. Biyyoottan gurguddoo tana keessaa filannoon dhugaadhaa san hin jirtu. San akkasitti gartee beekaa. Sanii wanni irra hedduu gartee asirra dhufee isin himu isin ijatee san akka banattaniif gurri keessan akka dhaga'uuf waan deemaa jiru gartee akka gartaniif akka beeytaniif. Saniifuu filannoon addunyaa tanarraa jala dhawaa isin mee qalama diimaan jala muraa filannoon hin jirtu jaatuma akkasii beekaa. Sanirra gartee hara tokkoon biyyoottan akka Suudii Arabiyaa faatu irra wayyaadha. Biyya gartee abalabaluun kiingii keenya isaatu nu bulcha. Dhumate dubbiin. Hogguunni du'ee na biraatu biyyeessan bulcha. Akkasii ilaaluu irra wayyaadha. Okay. Waan ajaa'ibaati wanni gaa irraa haasawaa jirru ajandaan keenya odoon gartee hin baane oduulee gurguddoo isin quba qabaachuu qabdan je'eetanii yaadurraan isin hima.
dura dursoo wanni gartee ajaa'ibaa takkataniin isinii himu. Namticha kana gartee asirratti illee poosti godheetiin warri gartee keessaan eenyu namtichi kuni gama stooriitii irrattiin poosti godhee ture. Namticha kana namtichi kuni biyya ummata Falastiin fixaa jirtu tana keessatti biyya gartee jiisaayidii godhaa jirtu tana keessatti biyya Israa'el keessatti namtichi kuni Birgeeder jeneraala guddaa biyya saniiti. Namtichi kun lola gartee lafa Gaazaa tana keessatti amata lameen dabre kana bikka jabduutti gartee lola gaggeessaa ture. Nama gartee ijoollee xixiqqoo fixaa ture, shamarran fixaa ture, nyaata dhoorkaa ture. Akka malee. Duuba gaa namtichi kun akka carraadhaa gartee wanta harkateeti. Gaa isaan yeroo gartee rooteeshina godhanii hogguu carraa harkatan deemaniiti vakeeshina deeman biyya adda adda deeman waraanonni isaanii kun. Carraa isaa harkateeti vakeeshinaaf Neezerlaandi dhaqe. Namtichi kun akkasitti Neezerlaanditti qabamee mana hidhaadhaa buusanii jiran guyyaa 3 dura. Sababni itti qabames maal? Nama waraanaan takkaa gartee biyyootan gaa afaan Ingiliffaatti gartee war criminal jaaniini nama gartee heera gartee waraanaa diigee ijoollee xixiqqoodhaa fi akkasumas warra gartee lolarratti hirmaannaa hin qabne fixaa ture ja'amaniiti warra qabamerraa nama gartee waraana biyyattii sanii tahee guddaan isaanii ka qabame namticha kana guyyaa 3 dura. Wanni kuni seenaa addunyaan gartee kara deemaa jirtu. Nama ijoollee xixiqqoo fi nama gartee Gaazaa tana keessatti akkana fixanii isaanis deemanii nagiyaan akka hin jiraanne waan garsiisaa jirturraa jechuudha. Tana gartee dhugatti gartee quba qabaachuun hedduu waan gaariidha. Inumaatu gartee nama gartee seenaa gartee haala biyyattii tun itti deemaa jirtuu fi lolli biyya sanii gartee itti deemaa jiru waan irraa quba qabaachuu namni beekuu qaba. Maaliif jarri wani akkanuma nama fixanii akkasumas itti gartee fixuu bira dabranii ammaasis odoo heeratti hin dhiyaanne guutuutti gartee addunyaa tanarra bikka fadhanitti gartee nagayaan jiraachuu tana mataa isaanii keessaa akka dhabamtu fakkeenya hojjechaa jiran jechuudha. Yoo gartee wanni kanaa tuni daranuu itti hojjetamte malee inumaatu fuuldura keessa gartee warri kanaa kuni beekamuudhaafu ammaasis waan godhan daranii itti yaadan biyyootan feene keessa gartee akka feene deemne asitti nama akka feenetti ajjeefne biyyootan feene keessa gartee akka feene deemne bashannanna jechuun hin jirtu. Namtichi kun Neezerlaandii qabameen isiniin jedhe. Wanni gartee nama ajaa'ibsu keessaa maqaa isaa maqaa isaa kana gartee isinuu dhugaan isinii maquma isaa gartee eenyu isinii fakkaata barreessaa mana keessatti maqaa isaa wanni isiniif himuufu barreessa mana keessatti. Eenyu isinii fakkaata maqaan isaa?
ati gartee ka maqaa san barreesse bahe as keessaa waan akkana sagaggaala wayiiti namni akkasiisan. Maqaan isaa tan agartee irra kaa'utti hin jiru dhugaan isinii mani beeytanii maqaan isaa maal ni beeytanii? Shaawul Sheeyxaan jedhama. Maqaan isaa afaan Arabaatti Sheeyxaana jechuudha. Afaan keenyatti Sheeyxaana jechuun ni beeytan. Maqaan isaa Shaawul Sheeyxaan jedhama. Maqaan isaa jeneraala wanti jedhamu birgeedar jeneraala gartee waraana isaanii keessatti jechuudha. Neezerlaand akkanatti isa kana qabdee fakkeenya isa gootee jirti. Isa qofaa miti. Warreen biraatis warri akka isaatti gartee biyya san keessatti ijoollee xixiqqoo lola kanarratti hirmaatanii waan kana hojjechaa jiran biyyootan biraa keessatti illee akka qabaman fakkeenya godhaa jirti jechuun Neezerlaand. Akkuma quba qabdanitti biyyi akka Biraaziil, biyyi akka gartee maqaan siidhaa eenyu maqaan siidhaa Venezuelaa fi biyyoottan adda addaa kuni waraanni isaaniitii fi inumaatu gartee sitizinoonni biyya Israa'el akka biyya isaaniin dhufne guutuutti dhoorkanii jiran. Aayilaandoonni xixiqqaan gaa hedduudhaatu jira beekaa. Aayilaandiin gartee biyyoottan xixiqqoon bahara kanarra jirtu hedduudhaatu jira. Akka isaan biyya isaanii gartee vakeeshinaaf hin dhufne dhoorkaa jirtu. Tana gartee dhagoo qabdanii gurra isin cala'u isin jechuudhaaf isinitti hima jira. Dhugatti waan ajaa'ibaati. Maqaan isaa gartee Shaawul Sheeyxaan jedhama. Jeneraala. Sheeyxaanummaa isaatiin akkasitti gartee lola san gaggeessaa ture jechuu amata lameen dabre kana keessatti. Okay. Tanirraa dabarraa. Okay. Dubbii Trumpii fi wanta gubbaarratti as deebinee irraa haasofna sanirraa eessa jirti isa wanni siidhaa. Walga'iin Trumpii fi Putin Alaaskatti godhan san dhugumatti gartee walga'ii addaati. Walga'ii pirootokola walga'ii mootummaan gurguddaan gartee akka Ameerikaa fi Raashaan yeroo hedduu itti gootu pirootokola kana hunda walga'ii diide. Inumaatu walga'ii pirootokola hin qabne tan gartee tartiiba addaatiin Ameerikaan hammam takka Raashaa tana waan isiin barbaaddu kannitee fi lola kana dhaabdee gartee Ameerikaa hojii as garagaltee hojjettu godhuudhaafiif inumaatu badhaasa kannitee fi jechuu. Wanni mootummaan Donald Trump Raashaadhaaf godhuu barbaadde waan ilaamaan tanaa takka Ameerikaan mootummaan Donald Trump tunuu mootummoota biraatiif takkaan godhini. Akkasuma sanitti maasis Raashaadhaaf inumaatu gartee lola isaan ammaan tana gaggeessaa jiran kanarratti akkuma gartee amma dura isin himaa ture waan feetan fudhadhaatiti loluma kana nurraa dhaabaadhaa jechaani jirtu. San bira dabarteeti Ameerikaa mootummaan Donald Trump dursoo Putin reed kaarpeetii gootee fi kaarpeeta diimaa san aftee fi akkasitti gartee isa simachuu bira dabartee xayyaara biituu jedhamu waan xayyaara gartee Ameerikaan the pride of the sky jettiin
xayyaara biituu kan gartee akka malee gartee beekamaadhaa saniin isa gubbaarra oofanii gartee kenni isa gartee isa daranuu dinqisiisuudhaaf namoonni tokko akka gartee Ameerikaan isa sodaachisuudhaaf xayyaara gubbaarra ooftee faa jechaa turan. No, akkasii miti dubbiin. Isa dinqisiisuudhaaf xayyaara san gartee akkasitti samii gubbaarra gisee yeroo oofaniif san gootee fi waan barbaadu hunda harka dhuyatteeni inumaatu ammaan tana wanni inni barbaadu akka gartee oduun guyyaaraan tana bahaa jirtu keessattutti naannoo Ukraine kan gartee Daanbaas riijin jedhaniin karaa bahaa ka jiru jechuudha. Raashatti ka dhiyaatu. Naannoo san guututti Raashaan barbaaddi. Guututti fudhachuu barbaaddi. Irra hedduu siidhaa amma Raashaa torkaa qabaa. Raashaan guututti naannoo san qabachuu barbaaddi jechuudha. Ulii booda gadi hin dhiiftu. Akka gartee oduun ammaan tana bahaa jirtutti takka sani. Daanbaa sana wanni barbaadduuf Raashaanis bishaan gartee Black Seatu jira. Gama jalaatiin bahara kana gartee yoo naannoo san qabatte Ukraine bahara kana ittiin fayyadamtu jechuudha gabaabinatti. Kana Raashaa wanni gootuuf naannoo isii kana gartee buffer zoonii takkaa'u gartee akka waraanni Ukraine takkaa'u neetoon fuuldura karaa sanii dhiyaatee rakkoo isaanitti hin uumneef. Kan naannoo san barbaadduuf. Akkasuma sanitti naannoo biraa gartee akka harka wal jijjiiruudhaa ta'een Ukrainiif kennuudhaaf qophiidha. Raashaan naannoon san ammoo amma dura hin dubbanne irraa. Sani. Akkuma gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo gabbahanii miidiyaadhaaf ibsa godhan san dubbatetti ni yaadattan irra hedduun keessan oguu laayivii oguu dabarsaa turre san walgahiin tuni waliigalteen nutii fi arraan tana nutii fi Raashaan goone tuni waliigaltee hin taatu hamma gartee warri biraa irra waliigalanii jeeti Donald Trump dubbatee ture. Kana inni akkas jechuun isaa maali? Warri Yuurooppiidhaatii fi akkasuma san warri Zelensky warri Ukraine kuni waan Ameerikaa fi Raashaan irra waliigalte kanarratti isaanis waliigaluu qaban jechuudha. Dubagaa walgahii tana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf torbaan kana keessa boruuf iftaan keessatti jechuudha. Zelensky kanaa fi warri Yuurooppiidhaa European Union akkasuma san access of the willing warri jaaniin access of the willingiin kun gartee gaafa dur pirezidantiin Ameerikaa George Bush Ameerikaa gaggeessaa ture. George Bush lamadaa jechuun ilmi George Bush guddaadha Ameerikaa gaggeessaa ture. Maqaa gaafa san gartee itti fayyadamaa turanii amma haareetti warra Yurooppii kana access of the willing jaaniin itti arra maqaa itti baasanii jiran. Eenyu isaan? Great Britain, France, Germany. Biyyoottan sadeen kun access of the willing jaaniin. Inumaatu arraan tana Xaaliyaan illee itti hidhanii jiran. Biyya sadii godhanii jiran. Biyyoottan sadeen kanaa fi pirezidantiin Ukraine waliini gartee as dhufanii torbaan kana keessa pirezidantii Ameerikaatiin irra hedduu gartee akka odeessaa jiranitti boruu irraa eegalama. Boruu dhufaniiti gartee Donald Trump hojii gatta'anii marii godhan jechuudha. Walii galtee Ameerikaadhaa fi Raashaan irratti waa'ee Ukraine san irratti walii galan kana irratti marii godhuutaan White House'tti. Eega marii godhan booda isaan gartee yoo irratti jirre kunis akka gartee irra walii galuuf deeman fakkaatti akka odeessaa jiranitti yoo gartee irra walii galle jaanii ibsa habaasan taate takkaa'u gabbaanii miidiyaadhaaf ibsa godhan taate lolli kuni yeroo gabaabduu keessatti ni dhaabbata jechuudha. Lolli kun ammas eega dhaabbatee booda tartiiboota gartee takkaa'u feezii adda addaatu jira.
ulaagaalee adda adda guutamuu qabduutu jira. Ulaagaalee saniis warreen kanarra gartee jala deemee gaggeessu Ameerikaa faadha. Dhugaa dubbachuuf Ameerikaan Doonaald Tiraamp gaggeessaa jiru lolli kun dhaabbatees dhaabbachuu baatees irran kaayyanne. Guyyaa kana ministeertichi haajaa alaa Ameerikaadhaa miidiyaa Ameerikaa irratti gartee haasawaa ture. Akka haasawa isaa sanitti waan gartee miidiyaaleen Ameerikaatii fi warreen Yurooppii deeggaru irra hedduun isaanii gartee irraa haasawaa jiran irraa mootummaan Doonaald Tiraamp kanarraa dhageeyullee hin dandeessu, dhageeyuus hin feetu. Wanni isaan barbaadan Puutinii wajjin gatta'anii marii godhuu isaanii saniif isaan akka gartee injifannootti ilaalaa jiran mootummaan Doonaald Tiraamp takkasan. Lamada waliigaltee tana gartee dafanii galmaan gahuudhaaf akka gartee wanni hundinuu xumurtee jirtutti ilaalaa jiran. Sadaffaan warri Yurooppiidhaa kan dhufan kun kaas dhufuu ta'an borurraa eegalanii waan isaan lafarratti gartee xumuran tana akka fudhatanii inumaatu guutuutti gartee lola kana dhaabne jedhanii gartee ibsa wayii baasan kanarratti gartee hojjechaa jiran. Lolli kuni Ameerikaa daran eenyu miidhaa jira? Yurooppiidha miidhaa jira. Ameerikaa Yuukireen daran eenyu miidhaa jira? Yurooppiidha miidhaa jira. Lola kana gaggeessuuf Yuukireen Ameerikaan Yuukireen tuni gartee yoo guutuutti diigamte irra kaayatte irra humaata kallee hin kaayanne. Raashaan Yuukireen tuni yoo diigamte irra kaayattee jirti irra hin kaayanne. Inumaatu wanni Ameerikaa Raashaan barbaaddu Yuukireen guutuutti gartee dhuunfachuudha barbaaddi. Garuu gartee san akkan goonee fi daambaas kanas kannanii fi ammaasis injifannoo Raashaan gartee lafarra godhaa jirtu kana Ameerikaanis agartee jirti. Akkasumas warri Yurooppiitis ni argan. Garuu immoo warri Yurooppiidhaa akka gartee lola kanarratti isaan ifii isaaniitiif lola kana gartee dhabanitti takkaa'u luus godhanitti mul'achuu hin barbaadan. Saniifi lolli kun gartee akkuma inni itti deemuuf irratti haasawaa turan yeroo torbaan lameen sadeen dabre kana keessatti jechuudha. Inumaatu baatii sadii faanii ga'ee gartee Doonaald Tiraamp aangoorra dhufe booda Doonaald Tiraamp hanga danda'u loluma kana dhaabuu irratti hojjechaa jira. Kana keessa warri Yurooppiidhaa inumaatu gartee biyyittii isaaniitillee yoo karaa baankirapsiidhaa gartee inumaatu horii isaanii hunda fixatanii kan miskiinawwanillee taate lolli Yuukireenii fi Raashaa jidduu kun akka daranuu itti fufuu barbaadan. Kana beekaa. Arraan tana ikoonoomii Yurooppiidhaa akka dureessan hin jirtu takkasan. Lamada gaazni gartee Yurooppiin bitattu gaazni isaanii akka malee qaalawaa jira. Rakkoon adda addaa isaan qunnamaa jirti. Kana hunda gartee irraan kaayyanne warri gartee biyya gaggeessu. Warri biyya gaggeessu lolli Yuukireen kun jabaateetuma akka itti fufuu barbaadan. Ameerikaan ammoo kana diiguu barbaaddi. Ameerikaan wanni gartee Ameerikaan barbaaddu guddoon isiidhaa maali? Kana keessatti. Isinii galtee wanni Ameerikaan asirra barbaaddu. Ameerikaan waan barbaadduutu guddoodha. Wanni Ameerikaan barbaaddu Ameerikaan Yurooppii diidee jirti. Ameerikaadhaaf ajandaadhaa miti Yurooppiin. Yoo rakkattees Yurooppiin dantaa isaaniiti. Ajandaa Ameerikaatii miti. Ajandaan Ameerikaadhaa Chaayinaadha. Tana gartee quba qabaadhaa. Ameerikaan Raashaa fi Chaayinaa adda baasuu barbaaddi dursoo. Kana keessa waan barbaadduutu jira. Wanni isiin barbaaddu maali? Chaayinaa karaa ikoonomiitiin lola irra banuudha. Achi booda Chaayinaa kophaa baasuu isolate godhuudha. Waa hundarraa biyyootan akka Raashaa fa'arraa akkasumas biyyootan biraatirraanis. Amma gartee namni irra hedduun ekspoortoonni gurguddaan akka odeessaa jiranitti yeroo ammaan tanaa
Ikoonomiin Chaayinaadhaa Ameerikaa dabartee jirti jechaa jiran. Wanni kanaatuni Ameerikaan sodaachifti, een sodaachifti. Ameerikaan ammoo nuti ikoonomii addunyaati jechaa ni jirti, doolaara ni qabdi, ni qabdi. Rakkoon ammoo isaan qabatte ammaan tana hangam takka gartee Chaayinaan ikoonomii qofa odoo hin taane meeshaalee waraanaatiinis Ameerikaa bira dabraa akka jirtu. Akkasumas karaa gartee saatalaayitiidhaan gartee samii irratti waan adda addaa uumuudhaanis Ameerikaa akka dabraa jirtu. Akkasumatti biyyoottan yaada Chaayinaadhaa kana deeggaru hedduu akka tahaa jiran kun hundinuu Ameerikaa sodaachisaa jira. Ameerikaan impaayarri yeroo hundaa'u ifii isaatiif jiraachuu irratti waan barbaadu hunda ni godha. Wanni barbaadu san maali? Biyyoottan fedhe kana keessatti yoo diigamanis irran kaayyanne hanga gartee impaayarri hin tuqamin. Tanaafi Ameerikaan akka ammaan tana jirtu kanatti lola Yukureenii wajjin amata meeqa gartee amata 2 ol amata 3 deemnaa maallaqa guddaa irra baasanii pirezidaantiin duraanii gartee Baayiden yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 300 ol Yukureen tanarra gannaqe meeshaa waraanaa irra gannaqe akkasumatti ekspertiidha jedhanii waraannan adda addaa gartee irra gannaqan sanirraa maal argatan? Waa takka illee hin arganne. Garuu immoo Ameerikaan hanga dandeessu karaa gartee albuudoota adda addaatiin maallaqa sandeeffachuun ni tattaafatti, gorachuudhaaf ni tattaafatti, ni tattaafatti. Duruu waliigaltee adda addaa godhanii jiran Yukureenii wajjin. Gama kaaniin wanni addaa takka gartee tan namni irra hedduun keessaafuu gartee warri ekspertiidhaa kuni haasawaa jiran akka jedhanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump as keessa waan mataa isaa gartee isa waan inni barbaadu tan ammoo ekspertoonni isaa gartee warri isa gorsu irratti itti himaa jiran ta inni gartee isaan didee dhuunfa godhaa jiruutu jira jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni isaan hundinuu maali? Wanni isaan guddoon isiidhaa takka haalata Raashaan gaazee itti gurgurachaa jirtu kanarratti akka Ameerikaan Raashaarraa gaazee bittee Yurooppii gurgurtu kana gartee godhuudhaaf itti tattaafachuu jira jedhanii odeessaa jiran. Yurooppiin ammaan tana gaazee eenyurraa bitachuu jirti? Raashaarraa bitachaa jirti. Garuu immoo karaa gartee indaarektii ta'een. Kana gartee Ameerikaan jijjiiruu barbaadde. Ameerikaan waan hundatti karaa gartee tirfii maallaqaa itti godhachuudha irratti hojjechaa jirti. Gama gartee namni ammaan tana warra gartee ekspertiidhaa kun odeessaa jiranitti Ameerikaan warra biyyoottan Yurooppii kana lakkuma gartee isaan kana sodaachisaa, kophaa hampisaa akkasumas yaadaanii isaan didaa deemtu kana keessatti warreen Yurooppii kuni nuti ifii teenyaaf if eeguu qabna Ameerikaa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu yaada jedhaniin maal ta'an jechuu akka gartee nama akka malee rakkate namni rakkate yeroo hundaa'u waan godhuu fi waan dhiisuu wallaala. Kana keessa akka isaan sodaadhaan meeshaalee waraanaa Ameerikaadhaa tana hedduu bitan godhuudha jechuudha. Diinni ammallee warri Yurooppiidhaa sodaachaa jiru eenyu? Raashaadha. Saniifuu meeshaa Ameerikaadhaa tana akka bitan godhuudha. So hara lamaan moo jirti jechuudha Ameerikaan gartee. Hara tokkoon gaazatti gurgurti. Gama kaaniin meeshaa waraanaatti gurgurti. Gamuma feeteenu Ameerikumaatu mooyaa isiniin jechuudhaaf. Tana gartee shakkiin godina. Injifannoon ta Ameerikaadhaati.
Donald Trump wanni inni arguu barbaadu maallayni jiraan karaa Ameerikaadhaas dhufuudha. Guddoon wanni inni arguu barbaadu. Chaayinaan Ameerikaarraa meeshaa waraanaa bitu jirti? Bitutti hin jirtu. Chaayinaan Ameerikaarraa gaazii bitu jirti? Bitutti hin jirtu. Kuni Ameerikaadhaa, kuni Ameerikaa mataa dhukkubsa moo kam? Mataa dhukkubsa. Chaayinaan Ameerikaarraa maallaqa liqeeffachuu jirti? Liqeeffachuutu hin jirtu. Kuni Ameerikaadhaaf rakkoodha. Akkamitti Chaayinaa hojii gatteessee Ameerikaan marii gooti? Marii hojii godhuu hin dandeessu. Nama si hojii wal qixaati hojii gatteessee marii godhuu ni dandeessa. Yoo gatteessee marii gootu taate wanni ati gartee irraa harkattu, tirfiin ati irraa harkattu maaltu jira? Yeroo hedduu nama si hojii wal qixaate wajjin tirfiin keessa hin jirtu. Nama si hojii wal qixaate wajjin teessee hoggoo haasoftu isaanis wanni isaan dhaban hin jirtu, atis gartee wanni dhabdu hin jirtu. Wal qixxummaan gatteessee waliin marii goote jechuudha. Ameerikaan takkaa biyyattan addunyaa tanarra jiru wajjin akkasitti wal qixxummaadhaan gatteessee marii goote hin beektu. Ammaan tan ammoo karaa Chaayinaatiin waan akkasii saniitu isaan qunnamaa jira. Ni yaadattaniimi yeroo gartee baatii jaadura hogguu Ameerikaan teerif takkaa gartee taaksii parsantii 150 Chaayinaarra keenya jettee Donald Trump ibsa baasee ture san. Chaayinaan maal goote? Gabaabinumatti nutis parsantii 75 irraa ilaa hanga parsantii 100 meeshaa Ameerikaadhaa tan bira dhuftuu irratti taaksii teerif tana irra keenyee jirra yaaniiti ibsa baasan. Qajeeloo yaadattanii maqaan. Isinii galtee so wal qixxummaadhaan wal lolaa jiran jechuudha. Sanii fi Ameerikaan boodarra deebitee meeshaa albuudota adda addaatu jira ka Chaayinaan qabdu. Meeshaalee waraanaa kana gartee tijaaruudhaaf ka Ameerikaan barbaaddu. Sababa saniitiif hayyee albuudota san gartee isiniif kanina mee walii karaa gartee albuudota kanarratti haasoon waliin jaaniiti boodarra Ameerikaan maal jetteen? Albuudota san nu kannaadha waa'ee teerifi kana gartee isinirraa gatti qeessinaa jetteen jechuudha. Teerifi sanummaas gartee parsantii 35tti Ameerikaan gad deebiste. Chaayinaan albuudota qofa kannitiif. Achi booda Ameerikaan akkasitti meeshaalee waraanaa kan gartee lola Israa'el Iraanii hojii godhaa turte san akka malee isaan gargaaraa ture san haareetti oomishuudhaaf hojii eegalanii jiran. Kana jechuun wanni deemaa jiru. Inumaatu gartee amma lola dubbii gartee walgahii warri Yuuroopiitii fi Donald Trump boru godhan kana keessatti akka gartee pirezidantiin warri Yuuroopiidhaa hogguu dhufan wanni takka ajendaan takka ta'e isaan ammas daranuu dhiibuu godhuu barbaadan tan fuuldura tarkaanfachiisuu barbaadan. Namtichi gartee Zeleniskii jaaniin kanaa fi pirezidantiin Raashaadhaa waliin gatta'anii gartee akka marii godhan akka gartee Donald Trump fi Putin sanitti akka isaan gartee walgahii godhan sanirratti gartee dhiibbaa addaa godhaa jiran. Kana wanni isaan dhiibbaa kana godhaniif maali? Hangam takka Putin isa kana arkuu hin dandeenye isaa wajjinis walgahii godhuu hin barbaanne ifatti waan beekaniif jecha karaa kanaan nuutu gartee isarra Putin irra paawara qabaa isa agarsiisuu fi kana Donald Trump keessaan dhiibbaa irra godhaa jiran. Donald Trump kanarratti immoo daranuu gartee dhiibbaa godhuudhaaf hin taa'u. Ifiifuu Donald Trump Zeleniskii kanan fedhu. So gama kaaniin guyyaa boruu politikaalee adda addaatu deemuu ta'a. Ammaasis Putin akka gartee Ameerikaa dhufee
Donald Trump hojii akkasitti haasoo godhee haasoo san keessatti Donald Trump karaa Maaskootti isa afeere. Dubbiin san warra Yuurooppiidhaa kana akka malee aarsaa jirti. Donald Trump inumaatu ati gartee yaa'ii nadhaluu deemtaa niin dhufaa meen ilaallaa jeen Maaskoo gartee oguu kas juun maal gabaabinatti akka dhufuu dhaquudhaaf illee gartee fedhii qabu garsiisuu isaati. So saniifuu injifannoo guddoon lola walgahii guyyaa jimmataa tana keessatti injifannoo guddoon Raashaati. Raashaan akka keessaafuu gartee Puutin hangam takka akka gartee istiraatiijii isaatiin akkasuma sanitti poolitikaa addunyaadhaa kana dhuunfatee akka harkaa qabu akka gartee maasis nama yeroo gartee ummanni waan arraatii fi waan baatii dhuftu haasa'u inni immoo waan amata 5 if dura haasa'u jiru addunyaa irratti if garsiise jechuudha. Raashaan wanni feete haa taatu ammaan tan wanni Raashaan godhaa jirtu waan arraatii miti waan boruutii miti. Wanni Raashaan godhaa jirtu wanni Puutin mataan isaa godhaa jiru waan amata 5 arrarraa waan amata 5 fuuldura godhaa jira. Tana hin raanfatina. Donald Trump waan arraan tanaa godhaa jira. Akkasuma san warri Yuurooppiitis waan arraan tanaa irratti hojjechaa jiran. Raashaan bikka san hin jirtu. Puutin mataan isaa bikka san hin jiru. Puutin istiraatiijii fuuldura irratti hojjechaa jira. Politically akkamitti gartee nama highly intelligent ta'ee ekspertoota addunyaadhaa agarsiisee biraa deeme. Sa'aa muraasa san keessatti sa'aa 3 keessatti jechuudha. Walga'iin isaanii sa'aa 3 turte. Sa'aa 3 san keessatti hangam takka haasoo Puutin dhageeffadhaa afaan faranjiidhaatiin warri translate godhe gartee jedhu dubbatu. Seenaa Yuukireenii fi Raashaadhaa irratti waan inni jedhe. Nuutii fi Yuukireen obboleeyyanii ummata tokko aadaa takka qabnaa jireenya tokko qabnaa adda bahuu hin dandeenyu jedheeti dubbatee ture. Warri Yuurooppiidhaa immoo arraan tana Yuukireenii fi Raashaa adda baasuu barbaadan. Waan isaan gartee yaadan san hunda bishaan irra naqee biraa deeme namtichi. Okay? Tana arraaf asirra dhaabna boru walgahii isaanii booda gartee yaada addaatiin isiniif hin dhufa. Maaliif wanni Donald Trump barbaaduu fi wanni jarri kun barbaadu waan adda addaati tana quba qabaadhaa. Donald Trump harka irra hedduu harka 100 harka 70 karaa Raashaa jira. Jarri kuni ammallee gartee Donald Trump karaa isaanii achi as harkisuu barbaadan keessaaf warra Yuurooppiidha. Ammaasis warra Yuurooppii keessaa Xaaliyaan Prime Ministeriitiin Xaaliyaan gama Donald Trump jirti malee gama gartee Firaansii fi Jarmanii fi Great Britain hin jirtu. Okay? Tana quba qabaadhaa. Warri yaa'ii tana gartee ammaan tana dhiibbaa godhaa jiru Great Britain, France, akkasuma san Jarmaniidha. Gama kaaniin biyyootan sadeen kana keessa maaltu deemaa jira jettanii gartee yoo gaaffii gaafatan taate biyyootan sadeen tun yeroo ammaan tanaa karaa gartee poolitiin warra faarraayitii takkaa gartee warra liberal hin ta'in warra gartee harka conservative warra ta'e jechuudha. Warra akkasiisaniitu jijjiirama gartee lafarratti uumaa jira. Mootummoonni Yuurooppiidhaa kuni yeroo gabaabduu keessatti jijjiiramuudhaaf ta'an tana quba qabaadhaa. Great Britainiin mootummaan isaanii jijjiiramuudhaaf ta'es. Akkasuma san Firaansis mootummaan isaanii jijjiiramuudhaaf ta'es.
chaanselartichi Jarman Marsi qajaaniin gartee Frederick Marsi kunis nama yeroo dheertuudhaaf aangoorra taa'u hin fakkaatu. Kanaas quba qabaadhaa. Maaliif dhiibbaan poolitikaan Ameerikaan godhaa jirtu tuni gaabinatti maal gooti? Mootummoota gartee Yurooppii kana gargalchiti. Kana quba qabaadhaa. Yoo jarri kun gartee akkamma Yuukireen barbaadan kanatti itti fufanii deeman taate Donald Trump Ameerikaan yeruma hundaa gartee waan akkana kana baadhachuu hin dandeessu. Gama kaaniin gargalteetu mootummaan isaanii gartee haa gargaltu. Mootummaan isaanii gartee warri vote of Yuurooppiitti gaabina vote of confidence dha wanni isaan godhan. Vote of confidence gartee paarlaamaa keessa goonan mootummaan isaanii guyyaa kan hombalte jechuudha. Tana gartee quba qabaadha. Okay. Qabxiin itti aantuu fi tan dhumaataniin raasa'u taa'u tan Siiriyaadhaati. Siiriyaa namticha gartee Alshaaraa kan jaaniin pirezidaantii ammaan tana Siiriyaa gaggeessaa jiru kana rakkoo hamtuutu isa qabaachaa jira. Rakkoo hamtuun isa qabaachaa jirtu ammaan tana Siiriyaa tana haruma gartee Damaaskasitti gama saawuzii kana lola gartee baatii dabarte keessa ture. Isinii himaatiin ture. Lola sanii fi akkasuma san warreen Bashaar al-Assad deeggaraa turan waraanan duraanii jechuu. Isaanis amma hidhachaati jabaachaa deemaa jiran warreen kun. Gama kaaniin warri gartee kaaba jiru. Warri Kurdiidha. Kurdiin tunis duraan gartee qawwee isaanii lafa kaayaniiti akkasitti mootummaa walitti ida'amuu barbaadan. Garuu warruma Kurdii kana keessa warra mootummaan Tarkiidhaa gargaaru jirtuutu jira. Ammaasis waraanni Tarkiitis Siiriyaa keessa gartee waan jiraniif jecha jarreen kuni mootummaa tana sodaachisaa jiran. Maaltu kana fide? Jijjiirama jarreen kuni amma dura gartee viidiyoo kiyya kaneen amma dura dalagee yoo laaltan warri ammaan tana mootummaa Siiriyaadhaa gartee garagalchee kuni ifii isaaniitiif waan irratti walii galan hin qabaniin isiniin jechaa ture. Garuu immoo wanni isaan gartee barbaadan mootummaan Bashaar al-Assad akka homboltu qofa yeroo saniif. San keessa eenyutu jira? Israa'el jira, Ameerikaa jira, Tarkii jira. Jarreen gartee ammaa warri Alshaaraa warri gartee isa kana wajjin lola kana gaggeessaa jiru wanni isaan barbaadan isaan mataa isaaniitiif gartee jarri kun irra hedduun isaanii meeshaadha warra bitame. Bitamtuu hojii gartee itti kennamte gaggeessu galmaan ga'u jechuudha. Kana keessa maasis namticha Alshaaraa kanatti maaltu ka'aa jira? Warreen biyya adda addaatirraa walitti qabamanii akkasitti waraana isaatti ida'amanii lola isaa hojii gaggeessanii mootummaan Bashaar al-Assad akka huftu godhaa turaniitu jira. Warreen biyya adda addaatirraa dhufan. Warra gartee feetan gartee Alqaayidaa yaani maarree yaani maqaa adda addaa haa qabaatanii. Jarreen kun immoo biyyoottan adda addaatirraa dhufan irra hedduun isaanii Islaama. Okay? Jarreen kun ammaas maal barbaadan amma maal gaafachaa jiran? Akka mootummaan Siiriyaa tuni isaaniif sittiziina kannitu barbaadan. Sittiziina kannitu jechuun maali? Akka isaan kuni lola gartee biyya tanaa irratti hirmaatanii waan mootummaa tana hombalchanii isa kana aangoorra kaayaniif jecha jarreen kuni akka gartee ulaagaa warra lola kana gaggeessa irratti gartee isin sittiziina isin warra gartee biyya tanaati miti yaanii benefita sila argamuu qabu keessa akka isaan hin baafne barbaadan. As keessatti gartee akka warra biyya saniitti damoozni kan namee fi hojii irratti hirmaatanii kan baratus baratee kan daldalus daldalee jireenya isaanii gartee kan dhuunfaadhaa san akkaataa itti jijjiiratan barbaadan. Kan fedhe waraana keessa taa'ee gartee mootummaa wajjin walitti hidhatee jiraatus akkasitti akka jiraachuu danda'u.
kunis rakkoo addaati namticha kanaaf jechuu pirezidaantii biyya Siiriyaa gaggeessu jiru. Gama kaaniin inumaatu jarreen gartee warri kurdiidhaa kuni akka malee waraana isaa sodaachisaa jiran. Ammaas haalata biyyattiin tuni gartee itti gaggeeffamaa jirtu sodaachisaa jiran. Maaliif warrummaan kurdii kuni cinaan isaanii mootummaa Tarkiitiin gargaaraman. So wanni tuni gartee dhiibbaa jajjabduudha irra fidaa jirti. Isni galtee? Mootummaan qabxiileen gartee inni irratti xiyyeeffatee yeroo gabaabduu keessatti furmaatatti kan nu qabu qabxiilee afran kan. Tan dura dursoo mootummaan saatuni amma karaa gartee hanimuunii gartee takkaa gartee hogguu dura dursoo mootummaan haareenii aangoor dhuftee namni hundinuu harka dhawaaf gaafa san isin himaatiin ture. Mootummaan tuni mootummaa namni hedduun harka keessaa qabu waan taateef jecha eegenni aangoorra dhufe booda namni hundinuu gartee okay waan kana nu godhi waan san nu godhi yaaniin karaa fedhan oofuu danda'an itti jiraniis waan akkasii saniitu ammaan tana isallee rakkisaa jira. Duroo dursoo gartee warreen yeroo gabaabduudhaaf gartee humna waraanaa gartee itti fayyadamee mootummaa teenya jeequudhaaf deemu kuni karaa barbaadanitti gartee akkan tarkaanfanne yeroodhaan dhaabbachuu qabanii jeetee haasa'u jira. Itti aansuudhaan ummata gartee warra kurdiidhaa kan Tarkiitu gargaara isiniin jechaa jiru kana jara kanaas gartee yeroodhaan furmaata itti godhuu qabnaa jee dubbachaa jira. Ammaas gama kaaniin deebi'ee gartee warreen mootummaan Israa'el gama warra Saawuziidhaa kana gartee akka malee gargaaraa jirtuutu jira. Kanarratti maal je'ee arraan tana dubbate? Inumaatu duraan warra gartee mootummaan Israa'el rakkoo itti uumtee nu wajjin akka wal lolan gartee gooteetu jira jeetee haasawaa ture. Sanirraa ammaan tan ammoo nuutu badii balleessee jeeti badii fudhatee jira jechuudha. Kuni mataan isaatu akka dogongoraatti fudhatamuu danda'a. Saniifuu wanni gartee amma Siiriyaatti as deemaa jirtu waan sabloo isinitti hin fakkaatin. Dhugatti waan sabloo isinitti fakkaatin maaliif biitii gartee akka karaa gartee gosaatiin karaa politika adda addaatiin akkasumas keessaaf gartee akkumaan isin himaa ture biitii Israa'elis wanni isin barbaaddu. Greater Israel taniin jee isin himaa ture san viidiyoo lama akkana dura yoo dheeyxannee agartan waan isin himaa ture san. Greater Israelin san Israel lafa Siiriyaa tana guddoo siidhaa fudhattee ilaa hanga gartee Damaaskas irraa kiiloomeetira 5 jirti. Naannoo kana hunda Israel gadhiisuudhaaf hin teessu. So waan kana hundaatu deemaa jira jechuudha. Gaaffii gaarii kaaftee Siiriyaan tuni Tarkii hojii waliin feetu okay. Siiriyaan tuni mootummaan Siiriyaadhaa Tarkii wajjin rakkoo hin qabdu dila san garuu humnoota naannoo sanii hedduutu mootummaa tana karaa adda addaa oofaa jira. Okay? Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaan harka keessaa qabdi. Israel harka keessaa qabdi. Warri gartee United Arab Emirates harka keessaa qaban. Saudi Arabiyaa fi warri United Arab Emirates waliin fadhan politika irratti. Okay? Namticha kana karaa adda addaa oofaa jiran. Kana keessa Tarkiidhaa fi Saudi Arabiyaanis gartee warra afaanii wal fadhan karaa gartee politika dhugaa irratti waliin fadhan. So waa hedduutu jira. Politika gartee
ammaan tana ifatti gartee irraa dubbachuu qofa odoo hin taane waan jara kana adda filuutu jira. Biyyoottan kun hundinuu Siiriyaa tana keessatti waan isaan barbaadaniitu kophaadha. Rakkoon bikka kana jirti. Gama kaaniin warri gartee pirezidantii duraan looyalistiin isaanii gartee warri gosa Bashar al-Assad isaanis akka waraanaatti gartee ijaaramaniiti lola banuudha jiran. Maaliif karaa isaan kun gartee immoo humniti isaanii karaa biyya Libanaanitti gartee achi siqaniiti achitti gartee ijaaramanii achirraa gamana loluudhaaf deeman. So waan akkanaa kan hundaatu jira jechuudha. Saniifuu gartee yeroon itti aantu tuni keessaafuu baatiileen gartee sadeen jahan as deemtu tuni Siiriyaadhaaf hedduu murteessaadha. Akkas isiniin jechuudhattiin jira balayyan keenya tana dhugatuu reefun tana gartee san tadhumaatilleen isiniin jee tole ayyee tadhumaa gaafii tana goona tadhumaa reefu sanillee tadhumaatiin isiniin jee biyya teenya deebina. Itoophiyaan ibsa addaa tokko baaftee jirti. Ibsi isiin baafte tokko torbaan kana keessa tiraaka gartee namni irra hedduun saayinootiraakitti beeku kana tiraaka kana irra hedduusaa biyya Chaayinaatirraa Itoophiyaa naqan. Itoophiyaan ibsa baafte kana keessatti tiraaka saayinootiraakaa ka Chaayinaarraa bahu kana ka Chaayinaarraa Itoophiyaa galuu kana guutuutti akka Itoophiyaan seenne dhorkuudhaaf waa hunda gartee xumurtee jirti. Takaa'u guutuutti gartee akka Itoophiyaa walii boodan seenne mootummaan ibsa baaftee jirti yaanitti odeessaa jiran. Kana keessa gartee wanni hedduun Itoophiyaan irraa rakkachaa jirtu akka gartee oduun tun jettutti takka namni irra hedduun isaanii gartee taaksii kafaluu irratti akka gartee mootummaa dookumentii waliin fakkaanne hojjetanii takka immoo gatii tiraakaa tana gabbuusanii rakkoo adda addaa gartee godhanii takkaa'uu cheat godhaa jiran jechuudha. Taaksii cheat godhaa jiran. Kana irratti gartee Itoophiyaan furmaata kana daftee gartee bikkaan gahuudhaaf tiraakni kun yeroodhaaf akkuma gartee Itoophiyaan seenne dhorku jiranii jechuudha. Maaliif tiraakni kun gartee biyya Chaayinaa keessatti fakkeenyaaf yoo gartee doolaara 25,000 ka ta'u taate hogguu Itoophiyaa seene gabbuusaniiti toora gartee doolaara 10,000 faa akka nama naqeetti gartee akka nama biteetti Itoophiyaa naqan. Hogguu gartee akkas godhan Itoophiyaan ammoo tiraaka kana akka nama gartee doolaara 10,000tti taaksii kafalchiiftii jechuudha. Wanni kuni deemee eegee wanni tiraakni biyya keessa seene yoo xiqqaatti gartee toora miiliyoonaa olitti faa gurgurama. Saniitu mootummaa akka malee rakkaa jira. Mootummaan nuti kanarratti gartee maallaqa nu gahu harkachaa hin jirru. Saniifuu wanni kun yeroodhaaf dhaabbachuu qabaa jaaniitti dhaabanii jechuudha. Oduun tun akkas jetti. Akkasii obboleeyyan keenya gabaabinatti gaa oduun teenya ta'a arraan tanaa tana fakkaatti dhugaa dhiyoo tana guyyaa muraasaaf adda turre adda fagaannee turre amma gartee akkuma duraanitti tartiiba keenya hordofaanii deddeebina isinillee gartee waa hogguu laaltan ija gartee dhugaatiin laala akkasumas sanitti hogguu dhageessanis gurra gartee nagayaatiin waa dhageeffadhaa waan namni asirratti akkuma reefun tana durarratti haasawaa ture sanitti waan namni gartee nu diigu yaada gartee salphaa keessa teessanii gartee yeroo teessanillee hin gubina
waan isin fayyadu tan gartee jiruu teessan jijjiiru akkasuma sanitti waan Oromoo irraa illee Oromoodhaaf illee gartee maqaa gaarii qabu waan akkasii san irratti gartee haa hirmaannu haa hojjennuun isiniin jaa maaliif guddinni keenya waliini akkuma gartee quba qabdanitti namni kuni akka malee nutti gartee diinni keenya hedduutu jira akkasuma sanitti nuutillee gartee hogguu ifii teenyaaf lola ifirra bannee waan xixiqqoo gartee hin taane takka irratti gartee yeroo guunnu akkuma yeroo hedduu isinii himu namni yeroo hedduu namarraa haasa'u nama sammuudhaan dhiphoodhaati jechuudha. Nama guddina hin yaanne nama boodatti aanaadha. Wanni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu yaada guddina akkamitti gartee waan addaa uumna irratti gartee yoo xiyyeeffanne irra gaariidha. Arrallee namni asirra bahee gartee gosti jinniidha akkasii gosti maarreen akkasii maarreedhaan dhalte jinni dhalte yaani gartee irraa haasawaan kuni waan humaa takkallee Oromoodhaaf faayidaa hin qabne. Yeroo biyyoottan addunyaadhaa keessaafuu biyyoottan Afrikaadhaa gartee boordara isaanii diiganii biyyatti ida'amtee gartee akka biyya takkaa ta'aa deemtu kana keessatti. Oromoon sila arraan tana haram deemuu qabdi. Oromoon arraan tana amaarri gartee yoo ani Oromoodha jee ati Oromoodha kottu jaaniiti gartee ifi qabuu qabdi Oromoon arraan tana. Tigreen gartee nuti Oromoodha jennaan kottu jettee ifi qabuu qabdi. Jinniin Oromoo miti. Maarreen Oromoo miti. Yeroo namni maaluma ta'e. Akkasii obboleeyyan keenya dhugaan isiniin jaa. Ni maxxansaa YouTube irratti isiniif maxxansaa. Dhugaan isiniin jaa gartee nuti guddina keenyatti xiyyeeffachuutu nurra jira. Warri gartee chaanala kanarratti gartee nu hordoftaniis walii sheer godhaa nama biraa birattis ergaa akkasuma sanitti chaanala keenya gartee kan YouTube'dhaatis viidiyoolee gartee isiniif maxxansaa achittis gartee sheer godhaa bira dhaabbadhaa maaliif sheer godhuu bira dabartanii gartee koomentiis godhaa guddinni gartee hammuma isin itti dhiyaatanii waan dandeessan gootanii nutillee gartee hamilee gaariidhaan qophii teenya waan addaa isinii dhiyeessina. Dhugaa dubbachuudhaaf asirratti gartee hamma dandeessan takka akka isin ija banattanii waan adda addaa argitan sani gartee wanniin ani yeroo tiyya irra dabarsee isinii godhuu barbaadu. Dhugaan isiniin jaa. Yoo gartee akkasitti hawaa hordofnu taate namni lama sadii waan gaxaantii gartee nuuf hin malle haasa'uus humaa takkallee nurraan jijjiiru. Humaa takkallee Oromoo if duuban deebisu. Oromoon bikka kalee turterraa bikki isiin boru dhaabbattu bikka addaati tana beekaa. Oromoon guddachaatuma deemti, barachaatuma deemti, ammaasis Oromoodhaaf gartee gumaachuudhaaf ati ekspertii ta'uun sirra hin jirtu waanuma feete irrattu. Ani amma joornaalistummaadhaan ekspertiidhaa miti. Garuu immoo waan hin gartee dubbisee naagalee irraa baradhu tokko irratti gartee yaada kiyya isiniif gumaachuudhaaf akkasuma sanitti akka silaa gartee ta'uu qabu jedhee yaadu sanitti isinii himuudhaaf humaa takkallee gartee naaf waan na dhibuu miti. Warri gartee akkana yaadu
nuuf daranuu hoddommaachuu qaba. Arraan tana nuti gartee miidiyaa xixiqqaa 2-3 qabaachuun kuni nu biratti gartee akka malee xiqqaadha. Nuti miidiyaa yoo xiqqaatte gartee dhibbaa miti humaan lakkaa'amu qabaachuu qabna. Gurguddatee jechuudha. Gurguddatee. Nuti arraas boruus namaa miti ka deeggarru tana beekaa. Nuti naman deeggarru. Nuti yaada deeggarra. Yaada irratti xiyyeeffachuu qabna. Okay? Akkasitti gartee waliin wala hordofnaan isiniin jaa viidiyoo boruus isiniif maxxansaa kan gartee amma asirratti haasofne kana ogguun gartee buusee booda isiniif maxxansaa akkasiin naa hubaddaa. Hundi keessanuu yeroo teessan gartee asirra qoddanii nu hordofuu keessaniif akkasumas sanitti deeggarsa ajaa'ibaa naa godhuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Obboleeyyan keenya gaa warri isin bira guyyaadhaatis guyyaa gaarii akka isinii ta'u isinii hawwaa. Warri gartee biyya dhihaa jirtan warri isin bira galgalaatis halkan gaarii isiniin jaa. Hundi keessanuu nagayaan jiraadhaa.